Viidiyoon kun jechuudha sagalee barsiisota ni ta'a jedhee waan hojjedheef jechuudha. Jalqaba irratti maal gochuu qabdaa? Laayik gochuu qabdaa. Sani jalatti immoo koomentii jala seentee koomentii jalatti sagalee barsiisaa yookaan teacher voice jettee barreessitaa. Saniin booda share gootaa namoota baay'ee bira ga'ee duula ta'uu waaqa sadarkaa kaampeen ta'uusitti ga'uu danda'a waan ta'eef jechuudha. Abbreviationii jechuudha. Teacher jedhu kana gaafa hiinu T talent, E educated, A adorable, C charming, H helpful, E encourage, R responsible jennee hiina jechuudha. Garuu jechoonni akkasitti hiinee maqaa babbareedaa itti kenninu kuni faayidaa kan argatu yoo jireenyi barsiisaa fooyya'aa jiraate qofa. Yoo barsiisaan jireenya fooyya'aa jiraate qofa jechuudha. Yookaan hiika tokkollee hin qabu jechuudha. Barsiisarraa dubbachuuf mirga barsiisatiif falmuudhaaf dirqama barsiisaa ta'uu hin qabdu jechuudha. Barbaadu qotee bulaa ta'ii, barbaadu daldalaa ta'ii, barbaadu hojjetaa mootummaa ta'ii, barbaadu paartii barbaadde deeggarii, garuu mirga barsiisatiif dubbachuu dirqama qabda. Sababiin isaa mirga barsiisatiif dubbachuu jechuun mirga daa'ima keetiif dubbachuu jechuudha. Mirga obboleettii keetiif dubbachuu jechuudha. Mirga obboleessa keetiif dubbachuu jechuudha. Hamma barsiisan hin jirretti dhaloonni ittiin fufuu jechuudha. Dhaloonni itti fufaa hin deemu jechuudha. Kanaaf dhimma barsiisatiif ajandaa fudhachuun nama hunda ta'uu qaba malee barsiisaa yookaan immoo qaama tokko qofa ta'uu hin qabu jechuudha. Kanaaf amma guyyaa har'aa jechuudha waa'ee barsiisarraa, waa'ee barsiisotaarraa, haala jireenya barsiisotaarraa waan tokko dubbachuu dhufe jechuudha. Jidduu kana suuraan argaa jirtan kun jechuudha kan barsiisonni mana barnootaa keessatti nyaata nyaachaa jiranii sooshaal miidiyaa irratti qoqqoodamaa jira jechuudha. Amma barsiisonni mana barnootaa keessatti nyaata nyaachuun badaadhaan jedhu waan gaarii, waan jajjabeeffamu, waan itti fufuu qabu, rakkoo qabu barsiisan mana barnootaa keessatti nyaata nyaachisuun rakkoo qabu. Saayinsiillee ni deeggarama faayisawee. Wantichi saayinsii mallee ni deeggarama. Garuu isaa miti. Amma isa dhokannee mirga barsiisaa, gaaffii barsiisaa kan dhoysinu yoo ta'e gaaffii kan ta'uu qabu isaa jechuudha. Barsiisaan maal gaafataa jira kan jedhudha. Isa amma kan deemuu qabu jechuudha. Gaaffiin barsiisaa yeroo ammaatitti maa inni gaaffiin barsiisaa kan jedhu kan irraa dubbatamuu qabu isaa jechuudha. Yeroo ammaatti barsiisaan nyaatee dhugee bulaa jira. Even jechuudha barsiisa yeroo ammaatti guyyaatti yeroo lama nyaachuu hin danda'u jechuudha. Daa'ima ofii mana barnootaa geeffachuu hin danda'u. Uffata isaa jijjiirachuu hin danda'u. Mana kiraayii kafalachuu hin danda'u. Namni nyaata isaatiif yaadu, uffata isaatiif yaadu, daa'ima isaa barsiifachuu dadhabee daa'ima isaa barsiifachuuf yaadu daree keessa seenee barsiisee daa'ima kiyyanaa jijjiira jettee yaaduun dogoggoraa jechuudha. Kanaaf tokko tokko dhammee amma gaaffii barsiisaa isiniif dhiyeessaa jechuudha. Jalqaba irratti gaaffiin barsiisaa mindaa fooyya'aa ta'e kafalamuufii qaba jechuudha. Addunyaa kanarratti yoo ilaaltanii mindaa guddaa kan argatu jechuudha barsiisaa fi raayyaa biyyaati. Garuu Itoophiyaa keessa gaafas dhuftu faallaa isaati jechuudha. Mindaa guddaa kan argatu warroota naannoo galii jiran, warroota naannoo baankii jiran isaantu argata jechuudha. Wal faalleessa. Garuu kana hundaaf beezii kan ta'e bu'uura kan ta'e nunni barsiisadha jechuudha. Lammaffaa irratti ammallee barsiisan
faayidaalee adda addaa argachuu qaba. Faayidaaleen kunniin maali jechuu dandeettan tokko tokkodha jechuudha. Kanaaf warra hafe itti guuttanii tokko tokkoon isinii himu. Tokko tokkodha jechuudha. Tokkoffaa irratti barsiisan lafa mana jireenyaa argachuu qaba. Lafa mana jireenyaa kan inni barsiisota muraasa kenninee saniin booda gabaasa ol erginu sanii miti jechuudha. Amma maaltu ta'a barsiisota muraasa min kennanii saniin booda hoggaa guutullee hoggaa lamallee hoggaa sadillee gaafa gaafatamu gabaasuma yeroo tokkocha kennan san deebisanii baay'isanii ergu jechuudha. Akkasitti mootummaa gowwoomsaa jiru. Gabaasuma yeroo tokkocha kennan deddeebisanii erganiitiniin mootummaa gowwoomsuu jechuudha. Inni hin ta'u barsiisan hundi lafa mana jireenyaa argachuudha jechuudha. Kan biraa immoo kaffaltii geejjibaa yookaan geejjiba mijeessuu fi yookaan immoo kaffaltii geejjibaa kennuufii qaban jechuudha. Zayitii, sukkaaraa fi midhaan nyaata gatii gadi bu'aadhaan dhiyeessuufii qaban jechuudha. Waldaan dhiyeessanii waan barbaadanii dhiyeessanii gatii gadi bu'aadhaan akka inni itti bitachuu danda'utti dhiyeessuufii danda'uu qabu jechuudha. Isallee ta'ee maatiin isaa tajaajila yaalaa bilisaa argachuu qaba jechuudha. Amma poolisoonni raayyaan bilisaa argatu kanarratti jechuudha. Isallee ta'ee maatiin isaa maal argachuu qaba? Tajaajila yaalaa bilisaan argachuu qaba jechuudha. Akkasumas guddinni sadarkaa gulantaan jiru jechuudha. Fakkeenyammaa barsiisa irraa kaatee barsaa jalqaba irraa kaatee barsaa giddu galeessatti yoo ceetu mindaan wanti jijjiiramni qarshii jiru baay'ee xiqqaadha jechuudha. Kuni fooyya'uu danda'uu qaba. Jijjiiramni qarshii jiru yoo xiqqaate 2,000 3,000 yoo ta'e namni sadarkaa itti aanutti ce'uudhaaf jechuudha wal dorgommiin hojjetaa miila wal dorgommiitii hojjetaa yoo san immoo jijjiiramni barataa irratti dhufuu danda'a jechuudha. Tajaajila isaa xumuree soorama yoo ba'u mindaa isaa guutuun ba'uu qaba jechuudha. Kun immoo maal godhaa barsiisaan turn over akka mana jidduudhaan gallakkisee hojii gallakkisee akka hin deemne godhaa jechuudha. Maaliidhaaf mindaa guutuudhaan kan ba'u yoo taate tajaajila san eegaa jechuudha. Maaliif mindaa guutuun baawwanni jedhu fuuldura isaatti jira waan ta'eedhaaf turn over illee ni xiqqeessa akkasumallee kaka'umsa keessa isaa jechuudha. Internal motivation isaa akka inni dabalu taasisa jechuudha. Leenjii adda addaa yeroo yeroon kennu ga'umsa dandeettii isaa fooyyessuudha jechuudha. Kanaaf mindaan alatti jechuudha faayidaaleen adda addaa kunniin gaafa dabalamanii keessi isaatti kaka'umsa waan argatuu fi qulqullinni barnoota ni dhufa jechuudha. Wantoonni kunniin roodmaappii yookaan immoo poolisii barnoota biyya keenyaa keessatti baay'inaan faayidaalee adda addaa barsiisaaf kennuu kan jedhu hammatamee jira. Garuu hamma ammaatti hojiitti hin hiikkanne jechuudha. Waan baay'eetu jira. Kana fakkaata yeroo ammaatitti jechuudha barsiisan humna ol miidhamee jira jechuudha. Viidiyoon kun jechuudha sagalee barsiisota ni ta'a jedhee waan hojjedheef jechuudha. Jalqaba irratti maal gochuu qabdaa? Laayik gochuu qabdaa. Sani jalatti immoo koomentii jala seentee koomentii jalatti sagalee barsiisaa yookaan teacher voice jettee barreessitaa saniin booda share gootaa namoota baay'ee bira ga'ee duula ta'uu waaqa sadarkaa kaampeen ta'uusitti ga'uu danda'a waan ta'eef kana fakkaataa subscribe like comment gochuu hin dagatinaa.